Mootummaan wayyaanee Oromoota gidduutti qumaarii siyaasaa taphachuun beekama. Miilanallee maqaa misoomaatiin maaster pilaanii jedhee magaalota naannoo Finfinnee nan fudhadha jedhee gadi fulla'ee dhaadate. Oromoolleen aaree huursee girrisee ka'ee jira. Kanumaan wal qabatee artistoota, faarfattoota, barattootaa fi sabboontota tokko waan gaafadhu qaba. Durarratti weellisaa Taaddalee Gammachuu mee asirra yaadni kee maal? Inteenyu maalumatti teenya, inteenyu maalumatti teenya, ala mangistaata bira deemna, wanna guba'ee jedhu dhageenya. Ala mangistaata yookiin mootummaa gamtooman bira deemuullee yaadni kun akka jirutti ta'ee wanni guddaan numa harka jirtee nu jidduu jirtedhe yaada. Jaamboo jote maal jettaati? Tuttuqaan nakaasee nama naa gamteetti irra fuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yoomiin gubadda akkamiin dachiitu wansi nama laataa yookaan xiyyataa ta'e yookaan sinna nyaata. Dhugaadha tuttuqan nama kaasaa ijjannoo keetti itti fufu jedha. Mee weellisaa Jafaar Yuusuf jarri maafi naannoo Finfinnee kanatti dhaadattee maaf itti dadhaban lafa naannoo Finfinnee kana jettee yaadda? Silaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii. Qumaariitti taphatan mee yaada Finfinneen ta'a Oromooti heerri mootummaallee ta'a Oromootiidha waraqaan ni dubbata uummanni Oromoolle Finfinnee handhurateenna Finfinnee jedha kanarratti mee artist Jafaar Yuusuf yaadni kee maal? Finfinnee handhuura Oromiyaa jechuun bakka maluuf godhaa. Ergaan baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Kunoo jaalattanii jibbitanis isinirraa fudhanna jedhanii foddaa televezyiiniitiin gabbanii dhaadatanii mee maal jetta asirra yaadni kee maal artist Jafaar? Nuti sanyiin goota horteen waaqoo guutuu osoo nuti jirru ormee gaanu nyaaltu. Hacaaluu hoo maal jetta Hacaaluu? Oromiyaa maaltu gadhiise? Weellisaa Caalaa Bultumee ati mee dubbii kana dhageetteerta? Maal jettame asirratti? Imana abbaan nyaadhu eenyummaa gondaa gadhu du'ee tambada malee biyya kormaan ladhu. Mee faarfataa Tolawaaqi karaa faarfannaatiin yoo yaada kee ibsattu yoo waaqaa wal qunnamtu maal jetta ati akkamme? Mirgisaa bakkoo sarfamee qeessaarraa godaanfamaa warri keenya sangaan qotu sadarkaan sanii kuteera. Dhugaa jetta afaaniin misooma labsuu ifi immoo warra keenyan godaansisu. Weellisaa Fandishee Ammaa maal jetta ati hoo dhageettee dubbii tana? Dhugaa Fandishee gubachuu qofaa motiin boba'enne malee. Weellisaa Zaruun Wadaajoo ati lafa naannoo Finfinnee kana saamuu fudhachuu deemanii malaa Finfinnuma jiraattaa dhaga'uun namne maal jettame ati yaada maal qabda? Jaallannu jibbinu qabbaan biyyaa Oromoo. Dhugaa mee Zarihuun hiriyaan keessa kachi cinaa jiru isaan maayikiitti laadhu mee innillee maan jedha yaada isaa? Keessummaan keessa bartee Finfinneedhaa baa jette nuti Finfinneedhaan baanu dhiigni gootaa nu gaafata. Maqaa keenyan balleessinu boru seenan nu gaafata. Keessummaa keessa barte Finfinneedhaa baa jette naannaa Finfinnee gadhiisaa jette ammas qabsaa'e nama akkanaati kan barbaadu. Mee faarfataa Fedhasaa Mikaa'el wanti kun akkamiin sitti dhaga'ame? Dhugaa itti jarri baay'isaniiran haa ga'uuti. Weellisaa Kadir Sayyid yookiin Kadir Shibirre ati hoo maan jettame maaltu sitti dhagame? Gaarii namaa yaadu kan kanaan nu ga'e alagaan nu sobee maatarraan nu ba'e ammas taanaan ammas isaaniin sagaannu har'a booru jedha eeran tarkaanfannu. Dhugaadha gaarii namaa yaaduun kan kanaan nu ga'e jette rakkataa Oromiyaa walitti qabdee kan Oromiyaa keessa jiraate har'a immoo rakkinya walitti qabee jechuudha. Kana booda barumsaan fudhate na fakkaataa sabni kos mee weellisaa Fayyisaa Haajii kana yoo dhageette hoo ati maaltu sitti dhaga'ama? Finfinnee beekan dura kennaa kenninuu murree dura kennaa. Murree hin kenninuu ijjannoodha tun tiis faarfattuu Bilisee Karrasaa. Waan kana dhageettee yoo dhageettee jiraatte mee maal jettaati?
dhugaa keeti anallee gaaffiidha hamma yoomiitti dabarfamnee gurguramna weellistuu hangaatuu baalcha dubbiin tun dhiiraa dubartiillee dhibde mee gama keetiin maal jettaati biyya abbaa keenya haala kan samamne amma yoom jiraanna lammii ertuu taane tulleen gaaffii caalte weellisaa Adnaan Mohaammed dhiira tuttuqaa kaasa tuttuqeenna kaaseka garaa koona raaseka dhiira tuttuqa kaasa tuttuqeena kaaseka dhugaadha nama hedduu tuttuqee kaaseera qottee handaaqqoo waan ofiin qalte fuute mee artistoota si wajjin jiran san wajjiinuu maal jettan mee Adnaan Mohaammed yaada keessa ibsadha amma yoom jiraanna mirga dhabne amma yoom jiraanna biyya dhabamne dinne gabrummaa dinne waan didanu eenyu jaalata gabrummaa nuunlee hin teennu dinne Addisuu Karrayyuu dubbiin dhufaa dhuftee qonnaan bulaa Oromoo naannaa Finfinneerra dhufte maan jettaatime eessa nu qubsiisuu gosa diimaa keenyarraa nu dibduu eessa akka isaan nu qubsiisuu deeman hin beeknu dubbiin tun artistootallee namootallee hojjettoota mootummaallee nama hedduu gaaffii uumte garuu adda dureedhaan kan falmataa jiru yeroo ammaa barattoota isi homaan jettume yaada keessan bakka tokko ibsadha yeroo tokko carraa isinii kenna eessallee dhaxxanuu lafa keessanirra sadarkaa lammaffaa hamma yuunivarsiitiitti barataan falmaa jira isin barattoota yuunivarsiitii mee yeroo tokko afaan ingiliffaatiin waan falmaa jirtan waan irra jirtan addunyaa dhageessisaa yeroo tokko hiree isin ilaadha bilisummaa barbaannaa bilisummaan lammii keenyaaf bilisummaan lafa keenyaaf bilisummaan saba keenyaaf barattoota keenya ajjeesuu dhiisaa uummata keenya ajjeesuu dhiisaa jedhaa jirti yoo hiikamu jechuu mootummaan wayyaanee rasaasa itti roobsee barattoota hedduu fixe yeroo barataa yuunivarsiitii tokkotti bilbilee natti hasaasee maal jetta maaltu dhaggamaa jira maaliin meeshaa dhukaasaa jiru jette barattootarra meeshaa dhukaasaa jiru mee achi qabi sagalee isaan dhageeffadha mee achi qabi baay'ee nama gaddisiisa wayyaanee rasaasa yoo barattootarra roobsu asii dhaga'aa jira waan dirree waraanaa fakkaata dhugumatti waan nama gaddisiisaa fi barataan hedduu du'eera fincilli kun waan dhaabatu namatti hin fakkaatu